ati osoo natti hin heerumin hin duratti dhiira ta'ee nama jaalattuu fi nama si jaalatu hin jira. Jira. Mataa keessa na dhungate nama meeqa sana? Nama lama. Nama lama. Hin jaalatta. Amma onnee xiyya kanaaf gabbantanii ilaaltani. Barreeffama isaatu jira jira. Ani maa sibiraa godharee gootaraa ta'ee sibira taaku maal beekaan? Laphee kana keessa onna burqa. Jaalalli isaa jaalalli dhiira lachuu dhiira. Na caalani. Bakka isaan jiraatanii fi eenyu akka ta'an maqaa isaanii tokko naa himi. Hin dandeettanii dhiisa. Akkam hin dandeenye natti himi sansitu beekaa miti dhiira wal beeka. Tokkoffaani abbaa kiyya lammaffaan eessuma kiyya maal gochuu dandeettan? Akkana jettuudha yaada coggaarraa na garagalchitu. Namoota walloo boonsitoota Oromummaa kan diinaaf gadi hin jenne isin waliin jirra. Sagaleenis haamileenis bikka hundattuu yeroo hundattuu isin waliin jirra. Midhaan walloo midhaa kiyya midhaa keeti midhaa Oromoota hundaati. Madaan walloo madaa walloo qofaa miti. Madaa Oromoota hundaati. Walloo cinaa dhaabbadhaa uummanni Oromoo bikka jira. Tole nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo TikTokii koo jalatti argamtanii nagaa keessanii ani nagaa kooti. Waaqayyoof galannatu nagaa waan hundumaa dursa nagaan qabeenya dursaa nagaan birrii dursaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mucaa kana dheengadda kan inni naqee hospitaalatti ilaale ani waan tokko beekee miti. Mucaa isin beeku garuu dirqama natti kennameefanii hospitaala dhaqee ilaale. Garuu warri ajandaa na godhattanii fooloo jettanii tokkittiin keessatti ni maa dhaggeeffadhu. Galoo wanta si sodaatu tokko hin qabdu wanta si gabbartu hin qabdu. Namas gabbaree hin beeku. Kan hin sodaadhuuf kan hin gabbaru Kiristoos isaa mootii mootota isa teessoorra jiru qofaadha. Waaqayyoon jechuudha. Akka jette tokko kaleessa mana masiitti fooloo barbaacha warri mucaa olii gadi ooftanitti si hundi keeyyuu jechuudha. Tokko lama hundayyuutu hin taane jirtu warri sammuu dhiistanii miillaan yaaddan. Sammuu dhiistanii miillaan isinittiin hima. Utuun naqee mucaa kana poostii gochuu baadhe eenyuun keeyyuu ajandaa godhatte TikTok fi Facebook irra hin baastu. Dhugaa jirtuun sitti hima. Warri kanaan dura dhaqan eenyutu mucaan kun rakkattee jedhe poostii godhe fidi nama tokkoon kee hiriyaan koo nama erginaan silkii fuudhee nannee anoo silkii fuudhee nannee hin kaafne jetteen garuu ani mucaa kana dhiiga Oromummaan nageesse hin beeku an abbaa faadha isheeyyuu garuu dirqama hadaraan natti kennannaan hin naqee ajandaa fooloo barbaacha si shamarroonni jechuudha hana dabalatee gaafa biyyaa baatanii TikTokii bananneetu TikTok irratti sariif qomoodhaan lagaa wal qonna jettaniitu biyya abbaa keessanii baatanii hojiidhaaf baatanii beekaa garuu gaafa biyya irra baaftan kaampaaniin TikTokii banannaa hundumtu TikTok irratti wal baase takka goota Oromoo isa du'e lafa keessa jiru gaggalabbata takka eenyuun galabbata takka dhala namaa galabbata fageessaa yaada namaaf yaaduun nama miidhoo ta'e ayidoon kun rakkoo hin qabu doonti keerra an dhimma koollee min bagan naqe mucaa kana immoo adaraanatti kennannaan hin naqe malee. Ani bakkee mana hojjedha barraaraan hojjedha isinitti hin fakkaatin mana kontoraataan hojjedha. Waaqayyoo waan jira koo nama gaarii godheef nageessan malee galanni isaaf haa ta'u. Isiniin jechuun barbaada warri olii gadi ooftanii fooloo mini ani fooloo naa godhaadhe namni isin galee tokkoyyuu hin jiru. TikTokii immoo har'an banadde mini meeqaan na duraa gubate. Natu balleessee cufee bane malee nama gubetu hin taane natti cufee bane naaf ta'u dinnaan. Kanaafiyyuu afaan keessan eeggadhaa sirna siraata keessan warri sammuun keessan nagaa warri waan gaarii barreessitanis galatooma warri keessan dhuftanii na jajjabeessitanis galatooma garuu warri sammuun keessanii sammuun dhiiftanii funyaan fayyaaddanii sammuutti deebi'aa xiqqooshee waaqayyo waan akkasiin jaallatu nama kan kaa'eef akka wal gargaaranii malee akka ol ba'anii wal harrabsaniif wal wantoota ani min ani isin arrabsuuf yeroo hin qabu. Amsoorii dhiifama naa godhaa wangeellis naaf anayyamu amantiin koos. Garuu sammuutti deebi'aa isiniin jechuun barbaade. Sammuutti deebi'aa. Ishii xiqqooshee yaadaame fageessaa. Walii dhaqqaban wallaahi maashaallaadha. Dafaniititi walii dhaqqaban warri biyya kanaa. Laayifii irratti akkasitti anamma viidiyoo san isin agarre waanuma namni ijoolleen jetturraan dhagee namni tokko wallaahi kaayiroo keessatti dafee namaa dhaqqaba dafaniitti bika kanatti dhugaa dubbadha. Ijoollee yoo waa takka taate laayifii irratti akka taa'ee anamma yoo waan mana tokko mana kana keessa seenee waa ta'e dafanii bika jiranii fi fiiganii si dhaqqaban.
Ijoolleen Keeniyaa jirtummoo akkas hin goone namni tokko waa'ee isaa namni dubbates hin jiru. Obboleessi kee olaa ka'u hin jibbinii jechuun barbaada. Namni tokko obboleessi kee yommuu beekamu takkiin bika guddaa gisee ga'u gama jaalaa fi uummanni hedduu jaalata. Sababni isaa nama kofalchiisa nama taphachiisa. Isin galee miti. Ana akka kiyyattiin hin jaaladha hin jibbuun obboleessa kiyya waan ta'eef ilmi Oromoo tokko haa ka'u haa ol ka'u haa guddatu. Gisee namni guddate hin aariina. Nama ittiin wanni mufatina Oromoon haa beekamtu Oromoon namni hundinuu maaliif obboleessa keetii yoo beekamesi sanumaafuu walirratti sharrii hin yaadinaadhaan jechuu barbaadani. Maaki safuu jecha olta ofii ayyoo bagan jee safuu baga inde bagan jee amma waa'ee safuurraa dubbataa hin jiru. Okay, waa'ee safuurraa dubbachaa hin jiru. Waa'ee nama tokkorraa dubbachaa hin jiru. Waa'ee nama Oromoo tokkorraa. Sigalee miti waa'ee waa'ee safuutii miti kan dubbachuu jiru. Anaaf wanni tokkos yoo safuutee mirgan qaba akka mataa kiyyatti. Garuu wanni naan jechuu jiru nama tokkotti hin hinaafinaadha. Hinaaffaan hin barbaachisu. Obboleessi kee gizee guddatu gammaduu qabda. Namni tokko akka fedhetti ta'u waan mataa isaa tokkoon qabate. Anamma wannan isa raanatti tolu waan mataa isaa qaba. Okay, ilmi namaa hundinuu asirratti TikTok irratti waan mataa kiyyaa qaba. Nama fakkeenyaaf mataa fi sagaleeta waan mataa kiyyaati. Waan ifi danda'uun godha. Namni tokko waan danda'e haa godhu. Sanaalichi sammuu hin qabu bar. Yaa biddeena jimmaa jechaa. Yaa biddeena jimmaa. Yaa biddeena jimmaa. Yaa bishaan jimmaa jeeti suutaan. Milikaa isinii dhaabee agartanii isin dhugaa seetan jechuu qaalchaan. Wallaahi dhugaan baanaal yaa biddeena jimmaa jeetuma. Siidaan wanni mililik mana nyaataa hoteela mililik isinii dhaabe. Booda suuta jeetuma immoo maal dhaabaa maali siidaa mililik fidee dhaaba jechuudha. Amma iyyaa amma dubbadhaa hin usina. Isin waliin jira qeerroo fi qarreen jimmaa. Isin waliin jira nuti ilmaan Oromoo. Nuti Oromoon kaaba. Kibbaan isin waliin jira waan hunda balaaleeffachuuf sagalee walii ta'uuf wal bira dhaabbachuuf lafti lafa Oromoo waan taateef qeenqee Oromoo waan taateef waliin jira. Isin galee waliin jira. Garuu balaaleeffadhaa. Abiyyi ሰውየው ጤነኛ አይደለም. Isin galee qaallichi rakkoon suutaan Oromiyaa kutaalee hunda suutaan Gondar fakkeessuu barbaada. Kun immoo hin ta'u. Kuni duunee banna malee Gondar biyya Oromiyaa guutuuf Gondar fakkeessuu hin danda'u. Namni hayyamuufis hin jiru. Gaafa inni wallaahi bikka biraas laata gaafa akka gadhaaban ganamtii beenzilaan gubdee qeerroon dhugan isinii hima lafaa ka'a. Maaltu abiyyi galcheettan. Namni tokko osoo mootummaa hin hayyamsiisin bar lafa tokko irratti lafaa keewsee lafaa waan jaaru bar. Osoo hin hayyamsiisin gaafa jaaramee hadii gamuu jira bar. Hin yaadattanii Finfinnee keessatti harka muraa aanolee irratti maal godhan? Mililik tuffii isaanii harka irratti mililik godhanii jaarre gaafuma san Oromoon gurra qabatee ennaan ogguma san jiisise mootummaan gartaniini. Hin yaadanne inje harka muraa aanolee irratti mililik jaaranii akkana nuun dhaabbisne Finfinnee keessatti bara dheengaddaa. Fagoo miti baruma dheengaddaa osoo abiyyiin jiru jechuudha. Oromoon immoo guyyaa san lafaa kaane Feesbuuka TikTokii kana qawwaxne akka gurra qabanne. Guyyuma sana halkanuma jaaranii osoo hin fixin akkas guyyaa ximqataa ture guyyaan sun ni yaadadha. Bara dheengaddaa harka muraa aanolee irratti mililik tuffii uummata Oromootiif qaban agarsiisan. Tuffii isaanii harka irratti mililik kaa'u jechuun maal jechuu? Isin murree ganaa isin murraa ganaan mun qorxaachuu alqorratnaachuu ganaa talqallaachuu jechuu isaaniiti. Nuti kaabaa fi kibbaan iyyineeti halkanuma san gabbuusisan Oromoon Finfinnee keessa jirtu Oromoon karaa hunda gurra qabattee ni beeka. Maaliif madaa keenya irratti soogidda gaafa nu riban soogidda gaafa nutti naqan Oromoon akka abiyyi hin dhiisne kaabaa fi kibbaan kan isa jala jiru biltsiginnaa tahee kan qeessan keessa jiru itti akka garagalu waan beekuuf guyyaa san buuqisiisanii jechuudha. Isin galee saniifuu kanallee akka sirreessisuu ni dandeenya. Nuti immoo isin waliin jira. Okay, qeenqee Oromooti. Lafti lafa Oromooti. Lafa nafxanyaa osoo hin ta'in. Isin galee miti abiyyiin nafxanyaadha. Lafti Jimmaa immoo lafa Oromooti. Saniifuu kanaaf ni falmanaa kanaaf ni iyyaa waliin dirmannaa. Yoo isin iyyitan
Ati manaan keessan galgalaaf ganama sin asfararraatu. Ayyaleen ayyaluudha, ayyaleen ayyaluudha, ayyaleen ayyaluudha. Yoo hindidde nyaara guurtee kan bira aqayyaruudha, kan bira aqayyaruudha. Qayyari haadhoko. Ayyaleen ayyaluudha, ayyaleen ayyaluudha, ayyaleen ayyaluudha. Yoo hindidde nyaara guurtee kan bira aqayyaru. Qayyari haadhoko. Maa gubatta? Waggaa meeqa jiraata seete haadhoko? Foon haadhako. Galgalaaf ganama sireebdi taanaan qayyaruudha foon haadhako. Maa gubatta? Waggaa meeqa jiraatta biyya lafaa kanarratti? Qayyaruudha bakka yoo ishiin diddee ammeen gadda. Riisarchii wayiin dubbisa baay'ee. Baay'inni addunyaa kanarratti baay'inni dubartootaa baay'ina dhiirotaaf itti dhufu. Foon haadhako. Itti miti sosti itti dhufu. Amma baay'inni dubartoota jiran akka jirutti taa'ee dhiiraaf haayira mootoo jedhee sadii nu qaqqaba baay'ee. Sadii. Haadhoo sadii si qaqqaba. Bakka ayyaleen ayyaluudha, ayyaleen ayyaluudha, ayyaleen ayyaluudha. Yoo ishiin didde nyaara guurte kan bira aqayyaruudha. Qayyari haadhoko. Foon haadhako sadii. Mandura ka paarkii kee jiru hin milkoofnee fi kaardhaa kun ammoo utinuu mananna raawwatanii kun milkaa'ee fi jira jechuudha. Garuu uummata waan kana narratti hojjete kan yoo amma maqaa isaanii eebalu jedhee as baase waan baddu dhalataa jedhee yaada. Saniifuu maqaa isaanii saaxiluus hin barbaadu. Akka Oromoon waliin buutullee hin barbaadu. Akka namni sun saaxilamee fuula dura kiyyaaf guyyaa lama keessatti akka duniyaa kanarra hin jiraanne hin beeka. Namsa maqaa isaa ho'a. Biyya tana kee jiraachuu dhiisa. Saniifuu maqaa isaa waamu. Biyya kana keessa jiraachuu dhiise siin jedhe. Biyya tokko keessa jirannatti warra biyya san jirutu waan kana sirra godha jechuudha. Namni sun biyyuma san kee jira. Nama biraatiin hariiroo walitti qabaatu malee kan jiru anuma wajjin. Nama biraa jechuun akkam? Mucoosii saaquu dandeessaa? As biratti rakkoon isaanii maali sirraati? Fakkeenyaaf namni tokko sababa jira bar sababa kanaan naxamaduu danda'an jettee yaaddu sababa fakkeenyaaf maaliif kan akkatti lubbuu kan kee guyyaa yoo dubbatte maqaa isaanii lubbuun kee guyyaa lama keessa kan badu maali rakkoon isaanii maal sirraa barbaadan? Waan isaan narraa barbaadan hin beeku. Wamatti akka waan kan narraa barbaadanii yakki kan kee kana waan kana nu goote waan kana nu jette wanni takka ka isaan ragaa qaban kan yakka qabu hin jirtu. Nama Oromooti. Waa'ee abbaa abdii fakkeenya namni tokko yoo nama qabe waan ittiin nama sodaachisfaa jira waan akkanaa gootis hin beesnu waan akkanaa hin godhine yookiin kana dura waan akkanaa maa gootis hin jedhan. Wanti jarri irraa of eeggannoo sii kennan hin jiraa? Jarri bar osoo qaamanne dhufanii afaan Oromoo na dubbatanii takkaafuu afaan beeku na dubbatanii waan akkanaa si goona waan akkanaa taate gocha akkanaa raawwatte akkana si goona yoo naan jedhan sun rakkoon qabu. Garuu nama biraa nama uummata gurraacha maallaqaan bitanii natti